Koreen dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa koreen dhaabbii dhimma misooma magaalaa fi dhimma misooma baadiyyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa sektoroota isaan jala jiranii Adaamaa galma Abbaa Gadaatti qorachaa jira. Koreen dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa sektoroota 11 kan of keessaa qabu yeroo ta'u sektoroonni itti waamamni isaanii koree kanaaf ta'anis raawwii hojii isaanii kurmaana lammaffaa dhiyeessaniiru. Sektarri barnootaas koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jalatti argama. Biiroon kun gabaasa raawwii hojii dhiyeesseen kurmaana lammaffaa kana keessa qulqullina barnootaa mirkaneessuufis haa ta'u hojiin barnoota lammiilee hunda biraan ga'uuf hojjetame jajjabeessaa ta'u hooggantuu itti aantuun biiroo barnootaa Oromiyaa aadde Magartuu Mohammad ibsan. Hojiileen nyaata barattootaa dhiyeessuu hanqina qabaachuu caasaan barnootaa hanga gadiitti qulqullina barnootaa mirkaneessuuf walqixa hojjechuu dhabuun kurmaana kana keessa kanneen akka hanqinaatti adda ba'an ta'us himan. Faasilitii manneen barnootaa keessatti barbaadamus guutumaan guututti bakki ittiin guutamiin jira. Naannoo barnoota irratti caasaan barnootaa hundumti isaa walqixa barnootaaf socho'uu fiiguu dhabuun jira. Gubbarra wanni jiru barnoonni akka biyyatti sadarkaa gaariirra jira. Caasaan keenya kan sadarkaa gadiitis jiru bifa kanaan bifa wal fakkaataan itti deemuu dhabuun akka rakkootti wanni ilaalee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa gabaasa kurmaana lammaffaa koree dhaabbiif dhiyeessaniin tajaajila deddeebi'anii yaalamuun karooraa ol hojjechuu baqaqsanii yaaluu fi talaallii kennuun hojii gaariin hojjetamuu ibsan. Kenniinsi tajaajilaa fayyaa dhaabbileen fayyaa ga'ee irraa eegamu ba'uu irratti hanqinni jiraachuu qindoominni dhaabbilee fayyaa gidduu jiru laafaa ta'uu fi ragaan dhaabbilee fayyaarraa dhufu harca'uun hojii xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uu Dr. Mangistuun himaniiru. Kenni tajaajila ammas komii guddaadha. Keessattuu dhiyeessii qorichaa wajjin wal qabate amma barbaadamu argamuu dhabu dabalataan gatiidhanis wal qabate bakkeetti waggaa bitamu kan mooraa dhaabbilee mootummaa ala waggaa gurguramu gatiin ittiin gurguramaa jiru hordoffiisaa wajjin wal qabate rakkoon jiru jira. Humna namaa wajjin qulqullinaan argachuu baay'inaan argachuu gosa speeshaalitii isaan barbaadan dhiyeenyatti argachuu wajjin wal qabate ammas kan irratti hojjetamuu qabu akka ta'e kaasuun barbaada. Aadde Mastaawot Faayisaa dura teessuu koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaati gamaagama sektara 11 geggeessaa jiraachuu himanii waliigalatti sektaroonni koree dhaabbii kana jala jiran kurmaana lammaffaa kana keessa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu fi hojii gaarii hojjetameeraa jedhan. Keessaayyuu OBN sagaleen uummataa hojiilee misoomaa inisheetiivii aaraa uummata biraan ga'uun nageenyaa fi hawaasummaa akkasumas gama dinagdeen hojii gaarii hojjechuu himanii sektaraaleen fayyaa fi barnootaas hojii jajjabeessaa hojjetaniiru jedhan. Raawwiin waliigalaa kurmaana lammaffaa kana fooyyee qabaachuu kan himan Aadde Mastaawot hojiileen barnoota ga'eessotaa hordoffiin mana qorichaa fi nyaataa dhiyeessiin qorichaa keellaan fayyaa hojiilee xiyyeeffannoo guddaa barbaadan ta'uus himan. Gabaasa sektara hundumaa xiinxalaa turree fi ammas gamaggamaa turre kana keessatti gaafa laallu hojiiwwan ijoo ta'an sektarri hundi raawwateera jechuun danda'ama. Keessattuu kan waliinii kan ta'e yoo fudhanne hojii tajaajila lammummaatiin hojjetame yoo fudhanne hojii guddaadha jechuun hin danda'ama. Sektara hunda karaa jechuu danda'amu hojii tajaajila lammummaa irratti kan hirmaatanii fi baasii sila mootummaan baasuu danda'u baay'ee kan hambisa ta'uusaa garaagarummaa naa jiraatu malee raawwii keessatti baay'een isaa hojiirra kan oolche ta'uusaati kan laale sirni deeggarsaaf hordoffii sadarkaa jirus sadarkaa wal fakkaatuun deemaa jira waan ta'eef kunis akka ciminaatti kan laalle ta'uusaati. Koreen dhaabbii dhimma misooma baadiyyaas hojii sektoroota 11 gamaaggamaa kan jiru yeroo ta'u sektara misooma baadiyyaan hojiileen alergii dabaluu oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuu fi midhaan nyaataan of danda'u akkasumas carraa hojii uumuu fi hojiitti galchuun wal qabatee hojiin milkaa'ina qabu kurmaana kana keessa hojjetamu dura ta'an koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa obbo Diriirsaa Waaqumaa himaniiru. Gama raawwii hojii piroojektootaa buusaa gonofaan namoota buqqa'anii fi hongeen miidhaman deeggaruu fi bulchiisa lafaan ammas hojiin xiyyeeffannoo guddaa barbaadu jiraachuu obbo Diriirsaan himaniiru. Raawwiin hojiiwwan piroojeektii keenya gamee gabaa biiroo daandii fi loojistikiitiin akkasumas gama biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa jiruun raawwii keenya waliigalaa yeroo laallu rakkoon akka jiru adda baafnee jirra. Sababiin rakkoo kanaa dhimma lamarratti kan xiyyeeffatudha. Tokkoffaan rakkoo nageenyaa faana karaa wal qabatuun wanti ka'u jira. Inni lammaffaan immoo dhiyeessii fi qaala'insa jireenyaa faana wal qabatee keessumaa simmintoo faana wal qabatee piroojeektiin tokko ispiidii barbaannuun yookiin ariitii barbaannuun milkaa'inni isaanii rakkoo keessa akka jiru ilaallee jirra. Inni kun dhimma xiyyeeffannoo addaatiin kurmaanota ittaanan kana keessatti hojjetamuu qabu jennee ilaaluun hin danda'ama.
Kana bira darbees gama buusaa gonofaatiinis hongee faana wal qabatee akkuma hundi keenya beeknu yeroo ammaa naannoo Booranaatti bakkeewwan tokko tokkotti rakkoo nageenyaa faana wal qabatee uummanni keenya qe'ee isaatii bifti ittiin buqqa'ee ala jirutu jira. Isa kanas damdamachiisuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa itti deemuu akka qabu kana bira darbee caffee mootummaa naannoo Oromiyaas itti deemuu akka qabu wanti ilaalaa jirru jira. Gama misooma magaalaanis hojiin kenna tajaajilaa fooyyessuuf hojjetamee fi carraa hojii uumuuf hojjetame gaarii ta'uu himameera. Sektoraaleen misooma magaalaa qindoominaan hojjechuu dhabuun teekinooloojiin tajaajila fooyyessuu dhiisuu fi hooggansi ga'eessaa sirnaan ba'achuu dhabuun keessattuu hojiilee kanneen akka qonna magaalaan hanqinni jiraachuu durataan koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa obbo Abdulqaadir Huseen himaniiru. Sektorooleen as jiran kunis kan koree dhaabbii kana keessa hin jirre alattis hojiin kan walitti fidu jira. Kana duras kallattii adda addaa kaa'aa turre jirra walitti dhufanii hojjechuu akka barbaachisu. Daldalli carraa hojii uumuun investimentiin waliin qindaa'u isaarra jiraata. Akkasuma immoo nageenya wajjinis qindaa'u isaarra jiraata. Kan kun sirriitti xiyyeeffannaa guddaa barbaada jechuudha. Lammaffaa irratti hirmaannaan uummataa gaariidha. Gara misoomaatiin gaariidha. Haa ta'u garuu ammas komiin kenna tajaajila irra jiru harkifannaan teknooloojiidhaan tajaajila kennuudhaaf jalqabne kun harkifannaan inni qabu sirraa'u isarra jiraata jechuudha. Rakkoon lafarra jiru hojii kana saffinaan akka raawwannu kun taasisu malee haala mijaa keessatti qofa hojii hojjenna jennee itti yaadnu miti. Kanaaf haala mijaan jiraachuu baatu xiyyeeffannaa hooggansaa akka barbaadu kaasnee jirra. Qaala'insi jireenyaa ni jira. Qaala'insi jireenyaa jiru kana keessattis oomisha dabaluu maaddii guutuu kan jenne hojiirra oolchuu qonna magaalaa jajjabeessuun hojiin jalqabamee jiru gaariidha. Rakkoo lafarra jiru wajjin immoo kanaa olitti deemuun baay'ee barbaachisaadha.